سؤال ما هو استواء الله؟ جواب إن الله استوى استواء يليق به ليس استواءه كاستوائنا. إن الله استوى استواء يليق به ليس استواءه كاستوائنا. ليس استواءه كاستوائنا. قافي أوتيس ربي حقا فارا Deebi rabbiin olteessee isaa malee olteessisaa akka keenyaati miti. Rabbiin olteessee isaa malee olteessisaa akka keenyaati miti. Olteessisaa akka keenyaati miti. سؤال وما هو كيفية استواء الله؟ جواب الاستواء معلوم والكيفية مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. والإيمان به واجب. الاستواء معلوم والكيفية مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. والإيمان به واجب. قافي إيقا ربي أوتيس إسا مالي أوتيه جرى جنة أوتيس إسا حقا فارا Deebi olteessi rabbii beekamaadha. Akka inni itti oltee wallaalamaadha. Olteessa isaarraa gaafachuun bidaadha. Olteessa isaatti amanuu waajiba. Olteessa isaatti amanuu waajiba. Olteessi rabbii beekamaadha. Akka inni itti oltee wallaalamaadha. Olteessa isaarraa gaafachuun bidaadha. Olteessa isaatti amanuu waajiba. Olteessa isaatti amanuu waajiba. قافي رقان دبي خنا مالي Deebi jecha rabbii olaanaa ta'eeti. Leessa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir. Leessa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basiir. Wa huwa as-sami'ul basiir. قافي كان يتخنا مالي Deebi waan takka leenuu fakkaataa rabbiin taane akkasuma wajjinuu nagayaa harkaadha. Takkalleen duraan baane jechuudha hiikkaansaati. Waan takka leenuu fakkaataa rabbiin taane akkasuma wajjinuu nagayaa harkaadha. Takkalleen duraan baane jechuudha hiikkaansaati. Takkalleen duraan baane jechuudha hiikkaansaati. قافي كان يتا وهو معكم أينما كنتم جتشودا مالي Deebi rabbiin beekumsaa fi dandeettiidha. Tumsaanis isin wajjin jira jechuudha hiikkaansaati. Rabbiin beekumsaa fi dandeettiidha. Tumsaanis isin wajjin jira jechuudha hiikkaansaati. Isin wajjin jira jechuudha hiikkaansaati. قافي ربي بكم سالس وجين جرى جتشورة رقام مالي Deebi jecha rabbii olaanaa ta'eeti. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بكل شيء علما. قافي كان يتخنا مالي Deebi rabbiin waa hundaanuu marsaa ta'e ji'a beekumsaatiin jechuudha hiikkaansaati. Rabbiin waa hundaanuu marsaa ta'e ji'a beekumsaatiin jechuudha hiikkaansaati. Ji'a beekumsaatiin jechuudha hiikkaansaati. سؤال لماذا خلقنا الله؟ جواب خلقنا الله لعبادته. خلقنا الله لعبادته. لعبادته. قافي ربي تقطه بينه تكتشا سنبوتا جرين يسا بينه ربي ثم ألف نؤومه Deebi dhiiraa dhalaa keenyaan xiqqaa guddaa keenyaan ibaadaa isaatiif nuume. Dhiiraa dhalaa keenyaan xiqqaa guddaa keenyaan ibaadaa isaatiif nuume. Ibaadaa isaatiif nuume. قافي رقان دبي خنا مالي Deebi jecha rabbii olaanaa ta'eeti. Wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. Illaa liya'buduun. قافي كان يتخنا مالي Deebi
في عبادة لجتهم مالي deebi dachaa fi dalagaa raayis waan rabbiin fedhu qofa dalaguudha dachaa fi dalagaa raayis waan rabbiin fedhu qofa dalaguudha waan rabbiin fedhu qofa dalaguudha في هر عبادة قبروتن الراكي بلمتم ميكا deebi isin lama rabbi bichaaf ta'uudhaa fi akkaataa nabiyyiin dhufeen irra ta'uudha rabbi bichaaf ta'uudhaa fi akkaataa nabiyyiin dhufeen irra ta'uudha akkaataa nabiyyiin dhufeen irra ta'uudha في مقام بير رسولا إن فارا deebi aishatu wa hafsatu wa sawdaha safiyatun maymanatun wa ramlaha hindu wa zainabun kaza juwayriya للمؤمنين أمهات مرديا عائشة وحفصة وسودها صفية ميمنة ورملها هند وزينب كذا جويريا للمؤمنين أمهات مرديا للمؤمنين أمهات مرديا نحن بنو كرامي لا نزكي إسلامي أركان جليلة تعلم الفضيلة وهي شهادتان قاعدة الإيمان الصوم والصلاة والحج والزكاة والحج والزكاة والله سبحانه وتعالى أعلم. صلوات اللهم صل على محمد وعلى